Shama akkam jirtu nagaan isiniif yaa ta'u jecha guyyaa irraa immoo paartii arfaffaa mathematics for natural science freshmaanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Paartii inni kun paartii arfaffaadha jechuudha. Paartii arfaffaa tautology and contradiction kan ta'udha yookiin immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni hedduun subscribe osoo hin godhiin kan isin jirtanii kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnoota keenyaa guyyaa har'aatti isin fudhadha jechuudha. Egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa tautology and contradiction ta'a jechuudha. Tautology and contradiction. Bakka lamatti qoda ilaalaa tautology fi contradiction kan jedhu jechuudha. Kutaa gaditti ilaalaa waan ta'eef definition ilaalaa. A compound proposition is a tautology. Amma compound proposition tautology dha kan nuti jennuuni if it is always true regardless of the truth value of its component proposition. Truth value. Compound proposition jechuun maal jechuudha yookiin immoo complex proposition jechuun maal jechuudha inni ilaallee turre jechuudha yeroo darbe. Compound yookiin immoo complex proposition jechuun propositionii meeqaaf meeqa hojjenne lamaa fi isaa ol gaafa walitti join goonee connectividhaan fayyadamnu kan nuti argannu compound proposition jedhama jennee ilaallee turre. Har'a immoo kan nuti ilaallu compound propositioniin sun kan nuti tautology dha kan jennuuf tautology jechuun compound propositionii kan maal ta'e yeroo hundayyuu truth value isaa kan maal ta'e true kan ta'edha jechuudha. True kan ta'e maal jennaan tautology jennaan. Mee fakkeenyaaf as keessa maaltu jira? True jira si gadi as keessa false jira. True false hin ta'u wal keessa yoo makame hin ta'u. True yoo ta'e tautology jennaan. False yoo ta'e immoo maal jennaan? Contradiction jennaan. Isiniif galeera jedhee yaada. If on the other hand compound proposition always false. Kuno compound proposition kun false yoo kan kennu ta'e contradiction jennaan isaan immoo. Isiniif galee contradiction jennaan. Kuno false kan ta'e kunoo isa kana. Walumaan false ta'an malee tokko false ta'e tokko true hin taane. Kunis true inni taanus true. Bakka asii gadee true false. Kana lamaan qofa miti. Kun propositionii tokkittiidha. Fi qofadha. Otoo kiwwiinis jiraate propositionii tokko jechuun to the power of n jennee miti formulaan keenya. Waa'ee propositionii barbaadnu nambarii isaa kosa gidisa gaafa barbaadnu to the power of 1 proposition. Kanaafuu maal jennee 2 jennee miti yoo otoo kiwwiin jiraate to the power of 2 meeqa horii qaba jechuudha. Kanaafuu carraan kana lama bichaadha. True yookiin false. Yoo true kenne maal jennaan tautology. False yoo ta'e contradiction. Isiniif galeera jedheen yaada jechuudha. Mee koota example 1.10 kan jettu kana waliin ilaallume. Example 1.10 suppose P is any proposition. Ama P ilaala. P proposition kamiyyuu ta'edha. Consider the compound proposition P disjunction negation P and the P conjunction negation P kan jiru kana laala. Gaafa waan kana hojjennu propositioniin kun proposition tokkodha jechuudha. P qofadha. Kanaafuu maal jennaarree iruus teebilii kaafannaa jechuudha. Kan maali? Kan P kaafna. Fakkeenyaaf P'dha. P maal qaba? True false jennaan proposition. Eesh. Amma immoo negation P haa hojjennu. Sababni negation P jechuun nu barbaachisee fi as gaaffii keenya waa'ee negation P sila jirtuu fi negation P iddoo kana dubbachuun dursa negation P ishii iddoo kana hojjechuun dirqama keenya ta'a waan ta'eef negationiin true maalidha? Asitti P'n true yoo ta'e negationiin isaa maal ta'a? False. Asitti P'n false yoo ta'e negationiin false maal ta'e kun true jennaan. Amma kana lamaan hojjenneerraa jennu. Isinii galeera. Kun lamaan xumurreerraa jennu. Amma immoo gara kam dhufna? Gara ishii kana dhufna. Ishii kana jechuun ishii kam jechuudha? Ishii kana jechuudha. Ishiin kun immoo ishii kam jechuudha? Ishii kana jechuudha. Amma isinii galee miti gaafa P disjunction negation P gaafa hojjennu maal ta'a? True kenna. Gaafa kana tautology jenna. Tautology ishii kanadha jenna. Waantota lama nu kenna miti P disjunction negation P fi ishii kanaa fi ishii kana nu kenna. Ishiin kun true nu taate tautology jennaan. Ishiin kun immoo false taate waan ta'eef maal jennaani? Contradiction jennaan. Isinii galee. Waa'ee false fi true akkaataa ittiin ta'u duubatti ilaallee turre waan ta'eef amma contradiction fi tautology isaa haalatti hubannu yookiin immoo akkamitti akka argannu ilaalaa jirra waan ta'eef isiniif galee yaada waan isiniif hin galle gaafachuu dandeessu jechuudha. Observe that P disjunction negation P is tautology. Maal jedhaa? Gaaffiin kun P disjunction negation P kun tautology kennaa jedha. Sababni isaa true arganne.
Fakkeenyaaf bar kana jechuun ishii kanaa fi ishii kana waliin hojjenna miti turuu akka turuutu arganne jechuudha. Disjaakshinii keessatti kan nuti poolisii argachuu dandeenya. Kana jechuun baadhi ishii kanaa fi ishii kana waliin hojjennaa jechuudha. Kanaaf tiruu disjaakshin poolisii jechuudha bakka biraatiin. Tiruu disjaakshin poolisii jechuun immoo maal jechuudha inni tiruu jennee. Disjaakshinii keessatti poolisii kan argachuu dandeenyu yoo jarri lachuu poolisii ta'an. Piin ishiin kunis poolisii, ishiin lammataa poropoziidha ishiin kunis poolisii yoo ta'an qofa poolisii arganna. Kanarraan kan hafe tiruu ta'a jennan. Kunii fi kunis maal ta'a tiruu ta'a. Poolisii ta'uu hin danda'u. Eshi amma sila kana ta'eef iyyuu maal ta'a tiruu sila arganneef ishiin kun lamaan maal jennaan taawutoloojiidha jennaan. Eshi while P conjunction negation P immoo contradiction dhufa jedha. Amma immoo contradiction arganne jechuudha. How kan jedhu mee kunoo ishuma kana lamaan immoo maal goona? Gara maalitti qayyarra jechuudha. Gara conjunctionitti qayyartanitti false nu uffata cheekuu jechuudha. Jarri lachuu turuu kan argachuu dandeenyu yoo lachaa isaa turuu ta'e kunis turuu ta'e qofa tiruu arganna. Irraan kana femaan false. Kun maal jechuudha kanaafuu? Contradiction jechuudha argatti jechuudha. Isin galee reeyyaadha. Mee gannatti ta'an taraban. Gaaffii lammaffaa saalum kanaan yoo isin hojjettanis rakkoo hin qabu. Yoo ta'uu baates waliin ilaallayyuu. Esh for any proposition P in the Q. Ammoo proposition lamadha. Kan nuti ilaallu jechuudha. Lama gaafa inni maal qabna ree? Possibility mee qabna tokko, lama, sadi, afur. To the power of zero, to the power of 2 dha jechuudha. How P in the Q is 2 proposition here wanti. 2 proposition ta'ani proposition lama wanti. To the power of kun meeqa dhufa? Possibility kun qaba jechuudha. True false jenneeti ishii keenya kana lamaanii kana booda maal kun kenna bakka gaaffii keenya irratti. Jalqaba ishee ammatu keessa ilaala. Q implies P dirqama jechuun dirqama barbaachisa. Kunoo ishii kana irratti. Ishiin kun dirqama ishii kanadha jechuudha. Kanaafuu jechuun dirqama sin barbaachisti. Dhuma gubbaa immoo bakka takkatti immoo ishii kana immoo ishiin kun bakka takkatti immoo ishii caafee dabalattee ishii kana. Kanaafuu gaaffiin keenya maal turuu ta'e. Inni kun maalidha jechuudha? Taawutoloojiidha jechuudha. Gaaffiin kun taawutoloojiidha jechuudha. Contradiction kan jechuun ni dandeenyu yoo false ta'e qofadha. Yoo false nuuf ta'e qofa contradiction jechuun ni dandeenya jechuudha. Mee itti haa deemnu while exhibiting all of the possibility and we see that for all truth value of the kanamma maalidha jenneeni gaaffiin ishitti asitti arganne kun always true dha. Salateef kanaaf maalidha taawutoloojiidha jechuudha. Akkuma amma jenneen the truth table jedha. Kara gadii kan immoo kan jiru ilaala. Kanoo barbaadan dubbisuu dandeessu. Kanaafan asitti rafin jalaan tanaadhe asitti immoo false arganna. Kanaafuu maashin kun contradictioniin truth valuun keenya kan nu kenname gaaffiin nu kenname kun hundi isaa haala wal fakkaatuun false yoo ta'e contradiction. True yoo ta'e taawutolooji kana jenna. Taawutolooji fi contradiction kan kana bakka hojjechuu qofadha jechuudha. Garuu gaafa waan kana hojjetanii akkasiin jalaa waliin dhoofnetu jechuu qabda. As keessa koottaa iddoo koottatti ilaala. Gaaffii kennama keessaa sii gubbaarraa kennama keessaa itti ilaalu. Yoo kiwwii qabaate P yoo qabaate isaan kun dirqama P fi kiwwiin possibility keenya keessatti dirqama akkatti barreeffachuu qabna. Isa booda maaltu jira? Isa booda iddoo kana ishiin kun kophaatti hojjetamuu qabdi tokko jettu. Ishiin kunis kophaatti hojjetamuu qabdi meeqa? Lama jettu. Fi bakka tokkotti immoo isaan kaalachaanis bakka takkatti hojjennu. Inni kun gaafa nuti bakka tokkotti hojjennee argannudha. Inni kun P implies kiwwii ishii kamidha? Ishii kanadha. Inni kun ishii kanadha. Ishii caafii garasiitii jechuudha. Ishii kami? Ishii kana jechuudha. Negation kiwwiin kan barbaachiseef kennamu keenya keessa waa'ee negationii sila jiru. Negationiin kiwwiin eessa jirti? Caafii kana sila argamtuuf waa'ee negationii iddoo kana sila jirtuuf negationiin hojjechuun nu barbaachise malee osoo negationiin gaaffii keenya keessa gaara hin jirtu ta'e ishiin kun nu barbaachisu hin hojjennu. Waa'ee negationiin kaasuu jechuudha. Sababa negationiin gaaffii keenya gaara keessa jirtuuf asitti negationiin kana kan hojjennu jechuudha. Kanaaf isiniin jala yaada baay'ee salphaadha. False maana contradiction jennaan. Isiniin jala yaada jechuudha. Eshi isa kana keessatti kun akkuma nama jedhetti contradiction waan ta'eef remark jedha. Remark itti kana laala. Remark. In the truth table keessatti jira. If a proposition is tautology, then every line in it is equal as true. Yoo jedhama propositioniin keenya taawutolojiidha kan nuti jennu yoo taawutolojii ta'ee jedhama. Isa booda laayiniin tokko poolisii taasoo hin taane hundi isaanii yoo maal qabatan yoo maal kulumaniin sun yoo maal qabaate yoo tii qabaate tii jechuun immoo maal yoo ta'e yoo tiruu ta'ee jechuudha. Kana jechuun yoo tiruu ta'ee jechuu barbaadeeti. It is as it is in three. Kanaafuu bakka hundattiyyuu yoo maal ta'e yoo tiruu ta'edha jechuudha.
walumaan sun isaanii. Kan nuti maal jennu tautolojii jennu. If a proposition is a contradiction, contradiction kan nuti jennu nuuf proposition tokkoon every line kuluman as f yookiin immoo false yoo ta'e line isaa tokko tokkoon yoo false ta'e jechuudha. Line isaa tokko tokkoon jechuun ol deebi'aati ilaala koodsaati. Line isaa kun amma tokko tokkoon line kunis maalidha? F dha. False dha miti kanaafuu maal jennaarree sila false ta'eef ishiin kun hundi ishii F dha. Line tokko tokkoon F sila ta'eef yookiin immoo line kan hundi isaanii F sila ta'aniif iddoo kanatti maal jennaarree contradiction jennaan. Contradiction jenna. Contradiction every it is kuluman as F kana yoo ta'edha jechuudha isinii galaa jedha. Lammaffaa immoo two compound proposition in the Q. Compound proposition meeqa? Lama. P fi Q equivalent dha kan nuti jechuu ni dandeenyu jedha. If jedha and only if yoo maaltii qofadha. P by implication Q isaa yoo tautolojii ta'e P equivalent Q kun kan equivalent ta'uu danda'u jechuudha. Maal by implication P by implication Q is tautology. P by implication maal ta'e tautology yookiin immoo maal ta'e tiiruu jechuudha. Karaa biraatiin ta'uu jechuudha. Isiniif galeeraa jedhee yaada. Yoo isiniif hin galle gaafachuu dandeessu jechuudha. Isinii galaa jedhee yaada. Mi exercise gara gadii kana jirtu isiniifan hojjedha. Achi keessaa garuu haal takka gaaffii tokkicha wayii ilaallee dabarra. Gaaffii ilaallu isa keessaa gaaffii barbaaddan ilaalla. Yoo barbaaddan A, yoo barbaaddan B, yoo barbaaddan C kan barbaadne ilaallu. Fakkeenyaaf A jechuun salphaadha. P maal jedha? For statement gaaffichi maalidha? For statement P, Q and R. Amma maal statement maaltu jira jechuudha. Proposition P, Q, R jedhamantu jiru. Meeqa isaa? 3 jechuudha. Use a truth table to show that each of the following pairs of statement is logically equivalent. Logically equivalent jedhee nu gaafatan jedhe. Maal hojjenna table keessatti? Kanaan hojjenna. P conjunction Q ni hojjenna tokko. Lama nu gaafate yommuu tokko isa kana. Tokko isa kana. Lama namni jedhe lama hojjenna. P dirqama hojjenna. Amma P dirqama Q dirqama. Asitti P dirqama tarreeffannaa, Q dirqama tarreeffannaa. Isa booda immoo P conjunction Q dirqama hojjennaa kophaatti. Akkasuma P implies Q dirqama kophaatti hojjennaa. P bakka tokkotti maal hojjennaa? P conjunction Q by implication P kan dirqama hojjennaa jechuudha. Meeqa hojjenna? Tokko, lama, sadii, P Q yaada dirqama yaada yoo jedhan kun kana hojjenna. Arriin nu barbaachisu as keessatti jechuudha. Akka kennama keenyaatti arriin nu barbaachisu. Ishuma kana hojjenna jechuudha salphaadha. Bis laala. Bis yoo ilaaltan P implication jedhama jedhee Q disjunction R jedhama. Kana kophaatti hojjenna tokko. Kanas kophaatti hojjenna lama. Itire lamadha. Kana ishiin kun tokko kophaatti. Ishiin kun tokko kophaatti. Indegana immoo ishiin kun bakka tokkotti kophaatti bakka tokkotti hojjenna. Kanas bakka tokkotti hojjenna. Afur dhufee miti. Kana tokko kana ammas kana jennu lama kana kophaatti kan kana jennu meeqa? Afur jechuudha. Negation qaba waan ta'eef waa'ee negation P kophaatti jechuun dirqama ta'a. Negation P asitti yoo barreessine negation P immoo asitti barreeffachuun ni dirqama ta'a. Isin galeera jedhee yaada. Gaaffii yoo qabdan gaafachuu dandeessu. Koomentiin naa kaawuu dandeessu. Yeroon kutaatti taanu dhufutti isin hojjedheetan kutaatti taanu osoo darbii isin hojjedheen gara kutaa itti aanutti deemna waan ta'eef. Amma mata dureen biraa immoo waan jira tokko tuqaa lama jechuudha. 1.2 open proposition and quantifier kan ilaalla jechuudha. 1.2 open proposition and quantifier kan jettu kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ammaaf daqiiqaan keenya deemaa jira na fakkaata. Soorii daqiiqaan keenya naannoo daqiiqaa 16 deemeera. Kanaaf isinitti dheeradha. Har'aaf kutaan kun nu ga'a. Kutaa gara gadii kanas immoo bakka tokkotti isinii fixa. Kanaaf subscribe kan hin goone subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Gaaffii yoo jiraate immoo gaafachuu dandeessu. Galatoomaa nagaan tura.